مسكين الدرر ما جرى بار باقي أنا ما دي بار مال قون bilisummaa thank you so much ijoollee toppii 1 toppii 2 jiran tana follow naa godha sagaleen kubaadha qufaan isuu dide akkam gooname maal jettariti furmaanni maali haadaan cuftan jaalo bani ifaan gizee dhamaa akka itti gurraacha dhorgisanii gizee ifaan dhamaa akka itti gurraacha dhorgisanii baay'ee gurraacha dhaban du'aayi itti godhaa du'aayi yaa rabbi ijoollee su'uudii tana shayxaana jidduu kanaatti gorra rabbii kiyya ho'in qabdaa hin dandeetta miskiinni bakka re'ee eeguutti akka tiree tiifatu dhabe akka timira eegu akka timira guuratu dhabe rabbii kiyya hin qabdaa hin dandeetta aamin jedha du'aayi godhaaf yayyee wallahi du'aayi ma godhaaf malee maal godhaa yaa rabbii kiyya hin qabdaa hin dandeetta ijoolleen teenya ta su'uudii tun ganda bakka buuna jettee biyyaan baane uf jijjiirree haadhaaf abbaa keenya jijjiirre jettee biyyaa baate yaa rabbi shayxaana jidduu jaraa jiru jidduu jaraatti gorra'i wallahi aboodan dhungatiin du'aayi godhaa jira sina beeruma mana kanaatu bu'eessan du'aayi godhaa kun okkiisin giinna irratti baati uddu'a mana irraa balleessitan rabbii kiyya hin qabdaa hin dandeetta rabbii ijoollee su'uudii walitti ajeessite rabbii kiyya jaalala isaaniitti dursan deebisiif yaa rabbi ijoollee su'uudii walitti naa urgeessi kunoo wal fixxe wal hiiti wal fannifti wal tumti hadiida mat allahu akbar barada mana kiisin dhiisi bannaati shi du'aayi godhaa jirra akka du'aan hin taqabbalamneef akkana godhatti beerri mana kana la ilaha illallah koofiyaan kennitanii waan bira yaa rabbi walitti urgeessi yaa rabbi shayxaana ijoollee su'uudii jidduu seene kana yaa rabbi jidduu jaraatti gorre yaa rabbi jidduu jaraatti gorre wallahi miskiinni wal fixe miskiinni wallahi qalbitti ilaalina lubbu miskiina meeqattu dararamaa jira meeqattu tumamaa jira wallahi amma hundisi abukaatoo gandaa taate akkatti wal tumtu kana ko boru itti gaabbiti bar wallahi itti gaabbiti bar hin gaabbitan bar wallahi borun gaabbitan sagalee mucaa wannoo san dhageeffadhe imimmaan tura qabean mucaa gaafa duraa ijoollee qabe ka amaara qabe san baay'ee gadde jedhe harka isinitti kennee jedhe bar harka isinitti kenne gocha godhetti baay'ee gaabbeera na qocca'ee jira oromoo na awwaalaa jedhani bar jara mallaqni bira jiru sanii wallahi ganaa hundi keessanuyyuu kanama arrafitan tumtan kanama fanniftan boru itti gaabbitu jechuu dhugaa rabbi waan baabbuun hin oolle waan boru gaabbuun oolle ammuma osoo wal dhiiftanii baay'ee natti tola shayxaana jidduu keessanii haa gorro hammeenna keessanii qabnu nuti ko hammeenna ganda kamiituu hin qabnu hammeenna ilma oromoo kamiituu hin qabnu isinitti fakkaachuu danda'a warri bifaan nu jibbitan ganda irraa dhalanneef nu jibbitan waan nuti nama isinitti erginu maluun mala miidhama nama kan miidhama ijoollee kennallee hin feenu miidhama ijoollee ganda birallee hin feenu nuuf tokko rabbi shayxaana jidduu keessanii haa gorro lamaan nyam guyyallee dhaabaa isinin jennee turre hedduu xiqqoola jettanillee hagas mara dhaabaan jirtanii ammallee ilma namaati ilmi namaa kan dogoggorreen jiru haga boru jaarsummaan isin ilaalamu borutti sheekonni manguddoonni oromoon qabdu dhufanii haga isin ilaalanii osoo dhaabdanii natti tola ammumallee jechuudha silaan dhageettanii dhaaba warri gamanallee dhaaba deenish dhaaba tole akka fooyi maa fi faayida girgirri maa fi faayida lolli nu hunuun fayyanne waggaa meeqa lolaa turre bar ambar nama biyya kiyya Itoophiyaaf jedhee xaaliyaaniin lolaa ture bar osoo beeytani xaaliyaan ka xaaliyaan gaasi waggaa nabbarku xiqqoo jedhe ka xaaliyaan gaa si waggaa nabbarku biyya kiyya Itoophiyaaf jedhee dhugaa rabbi
dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha amma kan akkatti ilaalana ilkeen kiyya kan fuulduraa kuni lola itiyoo Eertiraa irratti irraa yaa'e soba dhiisii guruppii ijaarii guruppii maali guruppii wal fixxamoo wallaahi hin ijaaru lubbuu ilma namaa baasu irratti wannoon jedhu lakke haguma tokko homa gaarii dubbadhee sababaa kiyyaan ilmi namaa yoo du'arraa baraarame naa wayya mana ruppii ijaaree lola lojisu osoo hin taane sa'aatii masjiidatti galee kayrii dalagadhu kayrii carraaqadhudha karaa jaannataas irratti isin ijaaruu barbaada wallaahi karaa ittiin jaannata seentan haadha firoo akkam nagaa hin deemne aanchi arsiin sin oofne haga ammaa ummanni keenya ka arsii kunillee bar ummatuma ajaa'ibaati Tia love, how are you? Hindemne haadha firoo haadha firoo interview goonume jaarsa argattee xiqqii aarii jaarsaa keessa galtee maan heerumuu dhabdeeti namu isii gaafatu halo asli nagaa hin deemne sila na oofuu diddanii miti waggaa lamaa guutuu na faarsaa baatanii hanga ammaa kaayiruma kana keessa jira ummanni kana jirta ay dhiisime yaa asli ummata keenya kana kumadhee jiraayyuu hin deemne maalin deemne maal waggaa meeqasii sagalee taa turanii minaamini mee nama Amerika mo Canada jiru nama tokkicha amshir mee si baasna naan jedhu tokkicha argite miidiyaa kanarratti maal abboo meeqatama kumaataman ta'u kaasirra waggaa guutuu si faarsa ture profaayilii si kaasanii hin deemne eegamma profaayilii na kaatan malee yoom waanaa godhan sila akka xiiqiti yoo tana qaatas keessaa na baasanii beer garuu ummanni keenya kun xiiqiin beeku maal godha amma waa argattere mee waa soqe ammaan barbaada jedheeti karabbii wayii ilaale si barbaachiseera ana boleessa keeti rakkoon qabu yoo barbaadde silaa deemaan jiru ammani akkas yaadaa jira amma yaanni kiyya akkasi diyaasbooraa wayii shuugarmaan ilaale si buuftuu ka jaartiin jalaaduu ta'ellee ta'u uzi bilan fedhan diaspora na diaspora la to batte kitire kanaaf deemu diaspora ra to batte mal diaspora ra to batte riba ani fedu ka diaspora mal godame asumatti dhufe sargi nama godate nama bira deema namatti ulfeesse deema kan daa'ima lama kanaanu anas keessa bahu fedha malee akka achi as keessa daa'ima lammata na fidun fedhu heerumuu feetu yaa doktor meedis amma sagaleen waraaban yaani maal heerumuu fedha osoo akka illikiitii qaata heeruma garuu durreen asillee rabbaatu kanumaaf didee taa'aa jira sagalee si waraabaniif malee osoo argatte hin diddu jechuudha hiikana arsii afaan adabaa keessi dabaa jedhan Miti bo, la so argadheeti miti. Maa hin dhabe anatu feeni malee namni be doktor. Adaban goriin homaa rakkoon qabu yoo feete wal guddatu gabbaruma nyaadha. Gabbara amma mee tokko wayii dhufaa jira samoona kana gabbara guddama wayii jabama wayii ilaale irraa fuudhi. Abaaboo bitteere. Ililli hojjechiisa jira maal bitaa ka amma deemanii bitassanii miti haaraya hojjechiisaa jira. Dizaayinii uffata isaati ilaale. Waan akkasiitu dhufe. Hin beektu qo'eet. Wallah hin beeku. Akkasii beramma waan akkasii kana dhufe.
Dizaayinii uffata uffadhuu fi dizaayinii uffata inni uffatuuti ilaalanii akkasii hojjechiisaa jiranii bira. Akkas taanaan lafan jirtu. Maaltu ishii eega kaayyoon kee as keessaa bahu taate maaltu waan akkanaatti qorachiise ati haadha dhiiratti ilmi keetuu fuudha ga'e maaltu waan kanatti qorachiise akka dubartii amma reef gana lafaa dhufaartu. Maali beri qoratu miti beri waan argaa jirru waan miidiyaa irratti argu malee qoratu fi miti. Ani yoo dhugaa dubbadhe karoora as keessa heerumullee hin qabu. Ilmi kiyyaa maannaan jedha boo ilma fuudhetiin ka'ee gana amma dhiira lammata ammallee as keessatti yaadu saniinumaa karoora akkasii hin qabu. Ani qaldimaaf qoosamaaf jedha malee. Waan miidiyaa kanarra deddeemaa jirru beri uffatuma isaaniitiin ilaalleetiin akkasitti abaaboo jedhaa jira malee maalitti godha yaaboo hundi isiituu tokko makaas keessa jirtu. Wanti garaagarumtaa qabu hin jiru. Mucaa keetitti fuutee kaatee heerumuu adda? Ani hawwiin kiyya inshaallah firaa'oliin kiyya haafzil qura'aanni akka naa ta'u barbaada. Baay'ee. Bakka guddaa yoo inni naa ga'e akkasitti sanuu yoo rabbi biyya kana keessaa na baase maaliif taareen heerumaanillee obboleessa fidaafi. Jechuun atillee heerumuun bareeduma. Dhagaa mucaan quraana haffateetiin guddatutti fuudhuun heerumuun barbaadu jechuudha. Heerumuun barbaadu haga bakka firaa'oliin kiyya bakka ga'utti bakka inni ga'e ilaalutti argutti. Yaada bareedaa jabaadhu bakka. Waggaa mucaan waggaa afurma waggaa shan sira. Amma maa seenaan hiriyamaa miti hireema. Waggaa shanii maarree waggama kuraatu seefe waggama kuraan dhawsita. Kura shanitti dirqama fuudhee sirraa bayuu qaba bakka. Atillee akkatti dhaabattee afur. Gaafa waggaan kura shan har'a annatti gurra qabeetiin intala fidee fi teeroonsiifne gaafa kaanii mushurraan lafa bara.